Bitootessa soddoma 2026 odduu sibuu neetworkii yeroo kana isin biraan ga'e. Yeroo hojiitti bilbila harkaa akka hin fayyadamne waajjirri galiiwwanii Finfinnee dhorke. Waajjirri galiiwwanii bulchiinsa magaalaa Finfinnee itti quufiinsa tajaajilamtootaa mirkaneessuuf jecha har'a jechuun bitootessa soddoma 2026 kaasee hojjettoonni sa'aatii hojiitti bilbila moobaayilaa harka isaanii akka hin fayyadamne dhorkuu ibse. Waajjirichi kenniinsa tajaajila fooyyessuu fi riiformiiwwan mirkaneessuu wajjin wal qabatee hojjettoota isaa waajjira olaanaa jiraniif dameeleerra hojjetan walumatti 7,000 ol ta'an waliin sa'aatii hojiitti itti fayyadama bilbila moobaayilaa ilaalchisee mari'achuu waajjira koominikeeshinii bulchiinsa magaalaa Finfinneetu beeksise. Marii sana irratti hojjettoonni maamila teessisanii bilbila moobaayilaa ofii tuttuqaa ooluu fi kompiitara waajjiraa irratti dhimma dhuunfaa ba'achuun rakkoo guddaa maamila mufachiisu ta'uun bira ga'ameera jedhe. Hojjettoonni walga'ii sana irratti argamanis kenniinsa tajaajila si'ataa gochuuf fayyadama bilbila moobaayilaa wajjin wal qabatu irratti murtee darbee hojiirra oolchuuf qophii ta'uu ibsaniiru jechuun waajjira koominikeeshinii magaalichaatu gabaase. Oduuttaanuun dhaabbilee barnootaa olaanoo dhuunfaa ga'umsa hin qaban jedhe abbaan taayitichaa haquu ifoomse. Abbaan taayitaa barnootaa fi leenjii maqaa dhaabbilee barnoota olaanoo hayyama isaanii haqamee ifoomseera. Abbaan taayitaa barnootaa fi leenjii qulqullina barnoota olaanoo eegsisuu fi miidhaa lammiileerra ga'u ittisuuf dhaabbilee barnootaa olaanoo dhuunfaa hayyamni isaanii haqamee fi seeraan ala ta'an adda baasee beeksiseera. Abbaan taayitichaa hordoffii fi to'annoo cimaa taasiseen dhaabbileen damee barnootaa keessaa akka ba'an itti murtaa'ee murtii sana waan hojiirra hin oolchineef tarkaanfii seeraa irratti fudhatamuu beeksise. Dhaabbileen sunneen sababa sirna irra deebiin galmaa'uu keessa galuu dhiisuu isaaniitiin irra deddeebiidhaan waamichi taasifamuufillee waan isaan irraa barbaadamu guuttatanii argamuu dhiisuu isaaniitiin hayyamni isaanii guutummaatti akka haqamu taasifameera jedhe. Dhaabbileen sunneen damee barnootaa keessatti bobba'anii barattootaa fi maatii irratti miidhaa akka hin geessifneef tajaajila barnootaa kamiyyuu akka hin kennine dhorkamaniiru. Abbaan taayitichaa dhaabbileen sunneen hatattamaan akka cufaman waajjiraalee pirezidaantota naannolee hundaa fi kantiibaa magaalaa, koomishinii poolisii, biiroolee haqaa fi biiroo daldalaatti beeksiseera. Kana malees dhaabbileen sunneen haga ammaatti miidhaan barattoota irratti geessisan yoo jiraate qoratamee sirreeffamni seera akka irratti fudhatamuuf abbaan taayitichaa hubachiiseera. Tarkaanfiin sun barnoonni olaanoo Itoophiyaa keessatti kennamu sadarkaa isaa kan eeggatee fi kan amanamu akka ta'uuf kan fudhatamedha jedheera. Oduu xumuraatiin warshaa humna elektirikaa fi bishaan qulqulleessu Kuweet irratti haleellaan raawwatamuu gabaafame. Balaa sanaanis namni tokko ajjeefame. Kuweet keessatti warshaa bishaanii fi warshaa humna ibsaa fi bishaan qulqulleessu desaalineeshin pilaant irratti haleellaan raawwatameen hojjetaan tokko ajjeefamuu ministeerri humna ibsaa fi bishaanii biyyattii beeksise. Haleellaa sanaan lammiin Hindii tokko kan du'e yoo ta'u gamoo sanarratti miidhaa guddaan qaqqabeera. Gareen balaa tasaa fi teeknikaa biyyattii saffisaan gara bakka balaan sun itti qaqqabeetti imaluun haala jiru hordofaa jiraachuus ibsan. Dhiyeessiin ibsaa fi bishaanii akka hin jeeqamneef qophii barbaachisu taasifamus gabaafameera. Kuweet haleellaa sana kan raawwate Iraan ta'uu ibsiteetti. Sunis bu'aa waldhabdee waraanaa olaanaa naannichatti uumameen kan ilaalame ta'us ibsiteetti. Ministeerri raayyaa ittisa biyyaa Kuweet sa'aatii 24 darban keessatti misaa'ila pilaastikii 14 fi diroonii 22 gara qilleensa biyyattiitti dhukaafamuu ibseera.